Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo sagalee Oromooti kan isinii dabraa jiru. Sagantaan keenya kan dabraa kaayyoodha. Qophiin keenya irratti warri mariitis yeroo isaa eeggatee dhiyaata. Dura kan dhiyaatu oduudha. Ani kan isin keessummeessituu Sirfannaa Naamas. Amma oduu har'aatiif gara dasuu duulattiin isin dabarsaa. Isaa wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya baga nagaan jala bultii ayyaana irreessaa hora Arsadee geessanii. Har'a oduu kan isinitti himu Andasuu Dulaati. Hora Arsadee irratti gochaaleen amantaa fi aadaa Oromoo wal faallessan akka dhaabbatan jechuudhaan ayyaantonnii fi abbootiin gadaa Oromoo tumatumani. Kaleessa akka beeksanitti bakka irreechaatti namoonni argamanii dhaqee gannaqan lukkuu gorra'an ixaana aarsanii fi gochaalee tokko godhan aadaa fi amantaa Oromoo keessa waan tan jirredha. Kanaaf akka nurraa dhaabbatu jedhanii tumatumani. Asirratti dhufanii dibbee seera mallee rukutuun caatii asirratti nyaachuun seera malkaatii moti. Seera gadaati simoti, seera ayyaantuuti simoti. Wandaaqoo morana as keessatti darbu, uustii as keessatti darbu, haraqee as keessatti darbu, seera keenyaa miti. Hin balaaleffanne. Namni kana hojjate ayyaantuus moti. Abbaa gadaatis hin ta'u, gadooma keessas hin jiru. Ormi kana hojjatu akka nurraa haa ta'u. Yoo nurraa taa'uu baate yaa ciisu. Yoo kana hojjachuu baate qilleessa haa ta'u. Oduu kanumaan wal qabateen irreessa boruu hora Arsadeetti kabajamuu irratti argamuudhaaf namoonni hedduun imalarra jiru. Kan achi gahanis lakkoofsaanii danuudha. Mootummaan immoo bakka bakkaatti nama dhaabee waraqaa gaafataa jira jedha oduun nu ga'e. Qophiin bashannanaa namoota dhuunfaatiin achirratti akka hin qophoofnes dhorkaadhaa jedhame. Pireezidantiin Oromiyaa Muktaar Kadir uummanni Oromoo deeggarsaa fi jaalala dhaabbata Dimokiraasummaa Uummata Oromoo fi adda waa'uutiif qaba jechuudhaan galata galchani. Obbo Muktaar Kadir akka jedhanitti filannoo darbe irratti Oromoon kan filate dhaabbata Dimokiraasummaa Uummata Oromoo fi adda waa'uudha. Kun immoo kan ta'ee fi jaalala uummatichi isaaniif qabuu fi bu'aa dhaabni isaanii fidetti Oromoon gammadaa fi irraa fayyadamaa waan ta'eef. Uummanni keenya akkaataa yeroo kamiyyuutiin adda ta'een filannoo marsaa 5ffaa gaggeeffame keessatti dhaaba keenya dhaabbata Dimokiraataa Uummata Oromoo faddaawii filachuudhaan itti fufiinsa imala haaromsaa jalqabameef kutannaa olaanaa qabu mirkaneessee jira. Magaalota gurguddoo Oromiyaa keessatti afaan hojii afaan Oromoo Amaarinyaatiin bakka bu'aa jiraachuun beekame. Magaalota Oromiyaa naannoo Finfinnee fi magaalota gurguddoo godinoota adda addaa keessatti karaa irratti bulchiinsota magaalaa keessa akkasumas immoo mana nyaataa fi dhugaatii keessatti durmaanuu Amaarinyaa malee afaan Oromoo kan dubbatu haphachaa jira. Addatti immoo erga dhiyootii asii bulchiinsonni magaalaa Sabbataa fi Adaamaa xalaa yeroo barreessanii fi walga'ii yeroo taa'an kan barreessanii fi kan dubbatan gara Amaarinyaatti jijjiirameera jedha maddi keenya. Torbee darbee walga'ii uummataa wajjin mari'achuudhaaf bulchiinsi magaalaa Adaamaa jiraattota wayitaa waames xalaa inni barreesse afaan Amaaraatiin ture. Sabbatattis yeroo maraa haaluma wal fakkaatutu raawwatamaa jira. Kun immoo seeraa fi heera biyyattii cabsuurra darbeellee sabicha tuffachuudhaa jedhu warree quuqaman akka gabaasa raadiyoo sagalee Oromootti himanitti. Caffeen Oromiyaa dhimma pilaanii Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa korasaa kaleessa xumura irratti raggaasiseetu ka'aa jedhamee eegamaa kan ture osoo hin milkaa'in hafe. Dubbiin kaartaa sanaa guyyaa duraa mariidhaaf dhiyaatee ture garuu irratti walii galuu dadhabanii bahani malee. Ogisuma immoo guyyoonni tokkoon hin deeggaruu fi yaadan qabuu kan jedhu miseensota cafficha maraaf raabsame guutanii akka deebisaniif. Guyyoonni akkasitti qophaa'unsaa sun immoo eenyu akka amanamaa ta'ee fi eenyu akka mormu baruudhaaf ta'e jedhamee mala baheedhaa jedhanii maddii keenya achi keessa turan tokko. Keessattuu immoo warri godinoota irraa dhaqan waa'ee kaartaa sanaa hedduu mormaa turanii jedhame. Oduu wal fakkaatuun bulchiinsi caffee Oromiyaa bulchitoota magaalaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee sababa bulchiinsa gaarii hin finne jedhuun yakkuuf sochiirra jira. Bulchitoota magaalaa naannoo Finfinnee marti tajaajila gaarii uummataaf hin kennani jechuudhaan duulli karaa raadiyoo faanaa fi FM afaan Oromootiin deemaa jira. Dhugaansaa garuu dhimma pilaanii Finfinnee wanta mormaniifidha jedha oduun nu ga'e. Kun osoo kanaan jiruuti caffeen Oromiyaa labsii magaalota Oromiyaa fooyyessee ka'e kaleessa. Akka labsii haarome kanaatti magaalaaleen gurguddoo Oromiyaa keessa jiran itti waamamni isaanii kanaa booda mootummaa naannichaaf ta'a.
Kana malees yoo barbaachisaa ta'e magaalonni ollaa jiran walitti makamuu danda'u. Labsiin kun waa'ee abbummaa fi dantaa Finfinnee irratti Oromiyaan qabu hin kaafne. Walitti makamuu danda'u inni jedhamus Finfinnee fi magaalota naannoo ishee jiraniif kan deemudha jedhu taajjabdoonni tokko tokko. Waraanni Itoophiyaa kora bittinneessaa jedhamee beekamu Oromoota aanaa Ada'aa Bargaa magaalaa Mugara keessatti hidhaa fi shororkeessaa jiru. Dilbata darbe gaafa fulbaana 27 bara 2015 galgalarraa kaasanii Oromoonni sababa tokko malee qabamanii hidhamaa jiru. Mana hidhaa Mugara keessatti rifeensi mataallee gogaa isaan irraa haadamaa jira jedhu jiraatan magaalicha waan ta'aa jiru ijaan arganii nageenyaaf maqaanan dhahiinaa kan jedhan kun Mugararraa. Ummata naannoo irratti jettee kora bittinneessa mootummaa wayyaanee itti mirganii ummata naannoo saba tokko malee baasee garafaa jira. Aanaa Ada'aa Bargaa magaalaa Mugara keessatti ummata nagaa akka malee dararaa jiranii akka malee dabbasaa qaarmota guggugaadha irraa aadaa jiranii. Kunuuntuu kan ta'e sababa kan beekamne jechuudha. Hawaasni nagaa guutuu karaarra deemanii akka hin deemne waraqaa eenyummaa gaafachaa jiranii. Fulbaana bittan tokko kuma lama fudhatan jechuudha. Halkan keessatti fideemtu jalqabanii. Dhukaasni akka malee dhugaa ture guyyaa sana halkani. Egaa uummanni immoo sodaa irraan kan ka'e halkan sana biyyee ta'uu irra jijjiiree mata maaliif akka dhukaasni kun yoo ka'u biyyaa turanii jechuudha sodaa irraan kan ka'e. Dhukaasa akka malee dhugaa ture. Bulchiinsa aanaa Ada'aa Bargaa kanarratti dubbisuudhaaf yaalle nuuf hin milkoofne akka arganneen kan dhiyeessinu ta'a. Dhaggeeffattoota keenya oduu har'aa kanumaan xumurreerra sagantaalee keenyaaf waliin turtii gaarii. Dhaggeeffattoota keenya bilisummaa tasgaraa qilleensarraa qabna waa'ee waamicha marii maaster pilaanii Waashingtanii deemurra mee sagantaan kun maal inni maaf qophaa'ee eenyufaa irra argamaa guyyaan isaa sa'a isaatiif bakki isaa eessa akka ta'e dhaggeeffattoota keenyaa nuu himta. Duraan dursa sagantaa kanaa fi yookaan carraa nuu laachuu keessanii fi raadiyoo madda walaabuu akkasumas hojjettoota achirraa hunduma keessan hedduu galateeffachuu barbaanna. Itti aansuudhaan sagantaa kana kan qopheesse konyaa Waashingtan DCdha. Haalli sagantaan kun itti qophaa'uuf keessa immoo haala maaster pilaanii jedhee mootummaa wayyaanee olii gafiigaa jiru yookaan immoo maaster kiila kan ittiin jennu kana haala kanaan wal qabsiifnee uummata keenya naannoo Waashingtan DC fi Meerilaandii Virgiiniyaa jiraatan haala qabiyyee daguggaa sanyii mootummaa wayyaanee tooftaadhaan maaster pilaan jedhee fudhatee ka'e kana hubannoodhaaf namni keenya maalidha kun garamitti deemaa jira kan jedhu beeku akka qabu ka'umsi isaas maalidha dhumni isaas immoo akkamitti deemaa jira uummata nama meeqatu lafa kanarraa buqqaa haalli buqqa'iinsa kanaa fi rakkoon uummata keenya irra ga'uuf deemus immoo maal akka ta'u deemu beektota qorannoo kanarratti geggeessan akkasumas immoo hooggantoota dhaabaarraa ibsi addaa fi uummata keenya bukkee akkamittiin uummanni keenya hiriiree dhaabni keenyas uummata keenya wajjin ta'ee waan kana dura dhaabbachuu akka dandeenyu irratti saba keenya kanaaf ibsuudhaaf jennee sagantaa kana qopheessine. Eessatti isaa eenyufa irra argamallee? Guyyaan isaa sanbata fuula keenya dura jiru kana October 3, 2015 4 PM akka lakkoofsa naannoo Washington DC'tti hoteela Double Tree Hilton kan jedhamu. Hedduu ulfaadha. Qophii kaayyoo. Kabajamtoota dhaggeeffattoota qophii kaayyoo akka moltan qophiin kaayyoo har'aa dhimma ayyaana irreechaa kan Awustiraaliyaa Viktooriyaa keessatti kabajamu laalchise gaaffiif deebii qindeessitoonni sagantichaa raadiyoo Triple Z waliin taasisan kutaa tokkoffaa la darbisiniif dhiyeessine kutaa lammaffaa fi isaa xumuraa har'a qabannee dhiyaanne irraa itti dhiyaadha gaaffiidhuma gaazexeessituun raadiyoo Triple Z Leensaa Dinqaa gaafatte irraa eegalla. Oromoo utuu hin taane namoota alaaf yeroo ibsinu guyyaa Thanksgiving Oromootiin. Thanksgiving jechuun galata gashuu jechuudha. Yeroo kana jennu maal jechuudha? Oromoon yeroo hundumaa waan Rabbi isaa kenne hin galateeffata. Guyyaa irreechaa duwwaa miti. Oromoon yoo argates yoo argachuu baaterree Rabbi hin galateeffata. Maaliif Rabbi kanaaf naa uume kanaaf naa godhe jedha malee Rabbi akkas godheen jedhu Oromoon. Kanaaf guyyaan suni galata waan nu godhe waan arganne keessa'uu kan birraa kuni waan ganna gurraacha keessa macaqii keessa baanee fi waan hedduutu nama qunnama ganna keessatti laga guutaa namni walitti hin ce'u addaan citaa kana jidduutti beelli jiraachuusaa dheebuun jiraachuusaa rakkinni jiraachuusaa kana hunda wal gaafataa jechuudha gaafas gaafa lagatti walitti dhufe maa beela maaltu gale rakkinni maaltu gale hongeen galee jira kana hunda Oromoo wal gaafataa jechuudha kanaafi
waan bakkeessanii nuyi argannu guddooni waan rabbi nu godhe gaaris ta'e yaraa galata rabbii keenya galchuuf bakkeessatti argamna jechuudha. Keessumaa kan namatti tolu tokko kaan immoo seenaatti kan nu yaadatamuu qabu tokko uummanni keenya durii jedhu yeroo bishaanni guutu wal bira gaanii wal gaafachuun hin danda'amu. Wal bira gaanii wal hin gaafannee fi poostaanis hin jiru, bilbillis hin jiru, ganni dhufnaan firri gargar citaa jechuudha. Kanaaf sana yeroo bonni dhufu immoo lafi qooraadhaa aduudhaa walitti adeemanii wal dubbisutu jira. Suni ammam egaa irreechi kun galateeffannaa waaqa dukkana keessa nu dabarsee ifatti immoo nu baase kan jennu waaquma sana nu uume jechuudha kan nuti waaqessinu. Waaquma isa nu kenne garuu irreechi wanni laga bu'amuuf guddooni to'annoodha. To'annoo yeroon jedhu galee galuutu jira. Galeen galumaa inni namni nama harkatti waa ta'a sungumaan bahee wal gaafata. Namni lagatti bahee beelatu jira. Barri beelli galee lagna addaan citaa namni waliin argu walitti lallabeeti beelli nutti galee jira. Waraana jira. Namni ollaadha wal lolaa warri wal lolu kuni gaafa wal lole galee galu sun guyyaasan wal gaafataa jechuudha. Kanaafi galee kanarratti guyyaan to'annoon Oromoon bakkee laga sanatti gootu guyyaasan. Wanni inni nu gargaaru guddoon bakkee sanatti walitti dhufuuni akkumaati nagaafatte wal to'achuuf maaltu bade maaltu tole maaltu gale oduu lagan bu'in dura kanatu ta'a jechuudha. Kana wal gaafatu gumaan bahee jira. Harki namaa waan gale jira kana kanatu wal gaafataniiti saniin booda irreessatti haati yookaan haati bokkuu haati kallacha qabattee jaarsa muuddee lagatti bobbaastii jechuudha. Gara dhaabasaatti yoo deebisnee hojii maal jettan? Hedduu gaariidha. Gaaffii takka qofa gabaabsineeti si gaafannaa. Gaaffiin teenya maaliif irreechi kuni maaliif tuttuqamee jira garuu Oromoon akka jettu birraan barihee kan dubraa dardaraa jedhanii maaliif baatii biroon kabajamne maaliif baatuma tana qofa kabajama amma fakkeenyaaf duratti ayyaana gaafa Oromoon mirgan qabne ayyaana masqalaati wal simateeti ayyaana masqalaa kun ayyaana Oromooti jedhan garuu nuti gaafa sin beeynu sanirraamee waan nuti tuttuqee jiraate. Galatoom wanneen seenaan isaa dheeraadha dhugaadha. Ayyaana kan masqalaa kuni inni idda Oromoon cabee booda kan humnaan Oromootti dhufeetu aadaa Oromoon qabu wal make xiqqoodha. Inni sun immoo akkitti Oromoon waan duraan ture sana jiraachisuudhaaf aadaa jaraa jala gugateetu ittiin hojjechaa ture baay'eesaa. Amma irreecha isa birraa kan yoo fudhatte masqala gubanii torbaansaa dilbata godhu yeroo hundumaa kana kan godhani kaalaandarii mataa isaanii nordofneef ijaa dhorkameef akka mallattootti godhatan. Mallattoo jarrinaa ayyaana sana kabajan torbeesaa dilbata godhu. Guyyaa hojii immoo dhahaa hordofanii kan gochuu didanii fi mootummaatu hojiirraa haftanii achi dhaquun qabdan kan jedhan kaa'ani. Kanaaf jarri malaan aadaa kana jiraachisuu barsana tolchan jechuudha. Amma kanaaf deema. Kan amma kaafte immoo guyyaa biraan kabajamu irreecha yeroo kamiyyuun godhu akkuma meeqa nama kaanee waaqa galateeffannuudha. Inni kuni yeroo sabni walitti dhufee akka to'annoof akka jireenya wal ilaaluudha. Amma arfaasaa keessa sin jira. Inni sun bal'aadha. Yeroo biraatti deebinee ilaaluu hin dandeenya. Gama kaaniin amma irreechaan kun baranaas Melbourne keessatti ayyaana kana qopheessuudhaaf qophiin gaggeeffamaa jira. Koreen ayyaana kana gaggeessu sagantaa guddaa qopheessee jira. Keessummoota hedduu dhufa. Mootummaarraallee ittaatnu Prime Ministeerii mootummaa affeerame deebisinii kennanii jiru. Asii Multicultural Komishinarri Helen hin dhufti. City Council adda addaarraa maayaroonni hin dhufu. Keessummoota gurguddaatu argama bara kana. Kanaaf Oromoon iddoo jirutti argame aadaa isaa uffatee guyyaa sana waliin argame jaalala qabus jireenya qabus waan gaarii qabu agarsiisuu irratti hirmaachuudha. Waan gaarii guyyaa kana Oktoobar 4 yookaan immoo Onkoloolessa 4 bakki itti kabajamu immoo Barwick Botanic Garden iddooma bara darbeeti achitti argamtanii ayyaana kana sa'aatii 11 walakkaarraa kaatanii achitti argamuudhaan akka waliin kabajnu isinii dhaamna. Oromoon hunduu iddoo tokkotti koottaa kun kan keessanii aadaadha jireenya eenyummaa keessanii kan jedhu dhaamsa asumaan isinii dabarsuu barbaadaa jechuudha. Tole boodaanis itti waan dabalan qabu natti fakkaata. Ayyeeka wanni guddaan nu itti daballu Oromoonni hankootettanii hundi keessanuu uffata bareeffattanii dhuftanii keessummoota dhufan kanarree simachuun aadaa Oromooti. Akka namni iyyuu nurraa nafne akka dhuftanii irratti argamtanii kabajaa maqaa koree irreechatiin sinaffeerra.
akka nu argamtaniin jedha. Galatooma gaa keessummoonni keenya irraan waa'ee irrachaa bal'inaan nu haastanii irra caalaa immoo gaa bikka sanitti argamanii irraa barachuudha. Kanaafuu akkuma reefu jettanii torbaan dhufu sa'aanii sa'a 10 takka ganama jechuudha. Warreen makiinaan oofnes baaburaan takkaayis Tramaan dhufuu ni dandeessan na fakkaata. Inumaa irra caalaa silaa public transportiin dhufanii bareedaa na fakkaata. So kanaafuu baabura yoo qabatan eessarraa Filindaristireet dhufanii. Wilson Botanical Garden jedha bakki ayyaana sanitti kabajamu. Guyyaansaa gaafa 4 Oktoobar yookaan onkololeessa sa'aatiin 11 amma sa'aatii 5tti. Teessoo 668 Princess Highway. Berwick, Victoria, Sadi, Sadde, Duwaja, iddoo kanatti argamtanii ayyaana kana kabajuu dandeessu. Yoo odeeffannoo dabalataa barbaadan dura ta'aa community obbo yaadataa qunnamuu dandeessu, abdataa uumaa qunnamuu dandeessu, tayyaa leensaa yookaan immoo obbo Daanyees anallee qunnamtan odeeffannoo dabalataa isinii erguu dandeenya jechuudha. Marsaalee jiru hundumaan kanaa walii dhaamaa ulfaadha. Galatoomaa gaa akkuma gaa irra deebina gaa ammaasii torbaan dhufu guyyaa guddaa dhagaa'iti namu bakka jirtanii bakka sanitti argamtanii irra caalaa dhuftanii akka guyyaa keessan kabajattanii ififillee irraa gammaddan irra deebinee isin afeerra maquma reediyoo keenyaatiin gaa'iti mee amma sa'aan teenyalleen hara dhumaa deemu jirti leensaa maal jechuu barbaada. Dhaggeeffattoota keenya akkuma caqastan dhimma irreechaa laalchisee keessummoonni keenya boodhaa basaa jiraaf akkasumas Bodaanyee Dafarshaa asitti argamu santiif maqaa dhaggeeffattootaatiin hedduu galatoomfanna. Gaaffii dhimma irreechaa ilaalchisee yoo ammuma bilbiluu feetan egaa 94511923 sa'aan keenya xumuramaa jira. Agasittuu wallee irreechaa kana sin caqasiisaa waliin turraa jechuudha. Hedduu galatoomaa maqaa dhaggeeffattootaatiin torban dhufu gaa achumatti olagarra bakki eessaa 668 Princess Highway Berwick Wilson Botanical Park bakka jedhutti jechuudha. Tireenaanis dhufuun hin danda'ama. Akkuma jedhame immoo namoota qunnamuudhaan karaa gaafachuu dandeessan. Maqoota amma dhaabasaan isinii waame bilbiltanii akka gaafattan abdii qabnaa. Akkasumas hawaasallee gaafachuu dandeessan gaafatamtoota hawaasaa karaa isin qajeelchan jechuudha. Dhimmi kun dhimma keenya eenyummaa keenya tokko lama kan ilaallatu tun taane Oromoo miliyoona 40 ol kan ilaallatudha jechuudha. Kanaaf wal argaan keenya achuma ta'a jecha ammaaf torban gaarii hawwine gaariidha. Egaa torban dhufu gaanutis bakkuma irrachaa sanitti argamuudhaan maybe kallattoodhaan achirraa qophii waan deemaa jiru isiniif qopheessina hanga torban dhufu walitti deebinu nagayaan nu tura. Torban gaarii isiniin jenna. Torban gaarii. Nagayetti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam ooltan kun qophii waarii marii. Qophiin waarii marii torbanetti guyyaa tokko isiniif dabru amma jalqaba. Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya kun waarii marii torbaanitti sa'aatii kana isiniif dhiyaatu. Waarii marii har'aa keessatti waa'ee ayyaana irreechaa fi maalummaa irreechaa irratti hayyuu Oromoo tokko qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan isiniif qabannee dhiyaanne Dr. Makurayaa Bulchaa jedhamu. Dr. Makurayaa Bulchaa yeroo adda addaatti barreeffama dhimma Oromummaatiin wal qabate garaa garaa baasaa fi maxxansiisaa turan.
dheenyuma kanallee barreeffama dhimma waaqeffannaa fi aadaa Afrikaa wal qabate kitaaba guddaa baasaniiru. Kanuma waliinis torbeedhuma kana keessa barreeffama irreechaa irratti xiyyeeffate baasanii weebsaayitii adda addaa irratti maxxansaniiru. Barreeffama kanaa fi ayyaana irreechaan kan wal qabate akka nuuf ibsaniif afeerree Dr. Makuraa Bulchaa maqaa dhaggeeffattootaatiin hedduu galateeffannaa gara waarii marii keenyaatti dabarra. Mee barreeffama kana maaltu akka barreessitan yeroo ammaatti isin kakaase Dr. Makuraa? Waan ani kana barreessee fi durumaayyuu irreecha ayyaanni waggaa waggaan kabajamu duukama bu'aan ture. Waan nan argu kana baay'ee wanta na gammachiisuu fi lammaffaas immoo waan baay'ee wanta keessatti arguu fi namnillee keessatti arguu danda'an namni hundumtuu garuu walitti funaanee itti yaadee seenaa Oromoo fi aadaa Oromoo amma inni mul'isu hubachuu dhiisuu hin danda'a. Kanuma afaan nama hubachiisuudhaaf jedheetanii wanta kana irratti waa katabuudhaaf ka'e waan kana katabee amma ayyaana ammaa kana wajjin wal ilaalee akka inni godhe. Mata dureen sin kennitaniif Oromiyaa Irreecha Festival, a revival of an ancient African culture, an attempt to understand and explain jedha. Kun jechuun maal akka ta'e mee afaan Oromoon nu ibsuu dandeessu? Aadaan kun aadaa Oromoo qofaa otoo hin ta'in aadaadhuma uummata Afrikaa keessuma keessa immoo naannoo gaanfa Afrikaa kan jiruuti. Uummata Kuush kana keessa waaqeffataa ture namni Horn of Afrikaa jedhamu yookiin gaanfa Afrikaa jedhamu kana keessa kan ture achi qofaayyuu otoo hin ta'in amma gubbaa amma Ijiptitti akkasuma ture fakkaata. Isaan kun Horn of Afrikaa warra keessa jiran jechuun gaanfa Afrikaa keessa warra jiran waan akka Sumaalee fa'aa, warra akka Affaar fa'aa, warra akka Saahoo fa'aa baay'een isaanii waaqa jedhu. Waaqayyoo salmatti dhimma ba'aa turan booddee Islaama ta'anii yookiin Kiristaana ta'anii dhiisan malee. Kanaaf aadaan irreechaa kun immoo aadaa durii sana keessa jira. Yoo mayyuu amanteen taane waaqaa wajjin wanni nagaa qabaachuu jechuun safuu uumaa fi akkasuma uumamaa fi qabaachuun sana keessa jira. Safuun kun immoo nagaadhaan jiraachuu irratti wanta xiyyeeffatedha. Safuun hin jiru taanaan nagaan hin jiru. Wanti kun egaa Oromoo qofaa keessa otoo hin ta'in warra kaan keessa iyyuu bal'aatti ture. Haa ta'u iyyuu malee Oromoo biratti hafe baay'eensa. Amma egaa Oromoon isa haaressee guddisee itti jireenya isaa ittiin qajeelfachuudhaaf jireenya isaa akka inni nagaa argatu eenyummaan isaa akka beekamu akka of kabaju ofuma keessatti illee akka nam tokkeetti illee nagaa akka argatu kan godhuudha jedheetan kana danarra kaa'ee kan Afrikaa ture garuu Oromoo biratti amma deebi'ee haaraa wanta jiruuf wanti kun warri kaan iyyuutu hubatanii bayeessaa jechuudhaafani. Barreeffamni isaa dheeraadha dhugaa waan hedduu of keessaa qaba ilaaleera. Mee irreechaa kana innaa ilaaltan sin maal jettanii tibsitu akkamitti tibsitu akkaayyuu tokkootti? Egaa irreechi kun aadaa Oromoo kana mallattoo adda addaa kana hundumaayyuu of keessatti haammatee jira. Waan akkasii kun egaa of keessatti yoo haammatee jiru waan akka bokkuufaa waan akka siiqqeefaa waan adda addaa kana yoo haammatee jiru akkasuma eebbaayyuu kana haammatee yoo jiru amma immoo irra darbeellee walaloo adda addaatiin yoo ibsamaa jiru tokkoffaa akka aadaatti aadaa bal'aadha lammaffaa seenaa Oromooti. Sadaffaa eenyummaa Oromoo wanta mul'isudha. Oromoon hundumtuu waan wajjin qabudha waan agarsiisu gadi ba'ee. Kana hundumaa wajjin qabaachuusaa yookiin waliin qabaachuusaa hubataa hin turre. Inni Wallaggaan jiru Hararii inni jiru akka bokkuu siiqqee beeku hin beeku ture. Akkasuma inni kaaba jiruuf inni kibba jiru inni Oromiyaa walakkaa jiru waan akkasii kanatti dhimma hundumti isaanii akka ba'anii hin beekan turan.
eebbi hayyuu kunis tokkuma waluma fakkaata jechi isaas tokkumadha waan akka kitaaba tokko keessaa dubbiwwan fakkaata takka. Kuni uummanni Oromoodhaa tokkummaadhaan qabaachaa waluudhaan qabaachaa kan turedha. Kuni seenaa Oromooti. Uummanni immoo kun immoo uummata tokkodha. Uummata seenaa bal'aa, seenaa dheeraa kan aadaa baay'ee itti boonuu danda'u kan qabudha jechuudha. Gama kaaniin barreeffama kana keessa naan dubbisu kan inni arge ayyaana kanarratti abbootiin ennaa eebbisan waan dhaban barbaadu nagaa nuu buusi jedhu kana nuu deebisi jedhu malee waan biraa kan kaasan hin jiru. Waan kana jechuun maal jechuudha akkasitti ibsitan achi keessa? Kana jechuun aadaa Oromoo keessa nagaa wanti jedhu jechuunti isaa guddaadhaan jira. Guddaadha akka warra kaan aadaa adda addaa keessaa miti. Nagaan kuni irreecha kana keessatti baay'isee ifa baay'isee jira yoo namatti ifuu baateyyuu. Tokkoffaa wanti hayyuun jedhani warri jaarsoliin kan jedhani waa'ee nagaati. Nagaa nuu buusii nuu roobii galatoomi wanta nu laattanii waaqaan jedhu. Akkasumas immoo nagaan kan inni calaqqisu ayyaanni akkasii kuni ayyaanni akka irreechaa kuni yookiin immoo lafa namni akkasitti wal ga'e kuni safuu qaba. Safuu kun jechuun waan kana nagaasaa booressuun namarra hin jiru. Nagaadhaan wal duukaa yaa'ee akkasitti dhibbaan kumaan miliyoonaan wal duukaa deemee nagaadhaan galuuni wanti kun kabajamuu qaba. Waan kun safuu qaba. Akkasitti wanti wal ga'e kuni wanni godhuuni maalinni waa booressuun yookiin waan tokko itti godhuun wanniidha safuu qaba. Ittifamaadha aadaadhaan. Kana jechuudha nagaa maal jechuudha nagaadhaaf wal ga'a uumaa fi uumamaa wajjin nagaadhaan jiraachuu nagaadhaan maalin jireenya isaa geggeessuu barbaada Oromoon. Kana agarsiisa kana yoo wal ga'u. Hedduu bareedaadha dhugaa waan kaka'ee kan biraa irrechaa kana akkasitti Oromoon biyyoota garaagaraarraa kabajuun jabeessee qabuun kun eenyummaa Oromoo aadaa Oromoo bade kana deebisuu irratti akkamiin gargaara jettaniitu yaaddu sininnaa tilmaamtan? Elaa tokko biyya lafaa irratti Oromoon kan jedhamu aadaa akkasii kan qabutu jira kan jedhu babal'isaa jira. Namni aadaa kana qubatee jiru biyya ammaa kana qubatee jiru waan kanatti gammadee uffata aadaa uffatee wal ga'ee kabajataa jira. Guyyaa gammachuuti akkuma ayyaanni tokko uummata adda addaa ta'ee fi guyyaa gammachuu ta'e kan Oromootiif kun guyyaan gammachuuti guyyaatti wal arganii guyyaallee eenyummaa ofiillee uummata garaatti biyya qubatan biyya adda addaa kana keessatti agarsiisanidha Oromoon. Lammaffaan ijoolleen ala kanatti dhalattee guddatte illee sanyiinse uummanni Oromoodhaa aadaa akkas miidhagu qabaachuu agarsi achi keessatti waa'ee aadaa isheellee amma tokko barataa jirti. Karaa kana baay'isee wanta haamilee namaa kennudha. Uummanni akka inni ofitti boonu godha ala kana jiru. Kana erga biyya lafaatti xiqqaatu malee amma tokko barsiisaa amma tokko agarsiisaa jira. Oromoon aadaa kanaan qabatee guyyaa aadaa kana yoo kabaju hin argama alatti ba'ee kabajaa lafa bishaanitti gadi ba'ee kabajaa
Kuni waan iddoo garbaatti hin beekamnedha. Waan adda ta'edha. Biyya adda addaa kana keessatti yoo akkasitti Oromoon kabaju waan adda ta'e godhaa jira. Waan adda ta'e kana immoo namni maalinni jedhee gaafachuun isaa hin hafu. Karaa kana amma tokko waa'ee Oromoo barsiisaa jira jechuudha biyya lafaadha. Dooktar Makuraa Bulchaa hedduu ulfaadhaa fayyaanaa ta'a yeroo keessan fudhattanii gaaffiif deebii waan naa kennitaniif. Aatillee galatoomii. Ayyaana irreechaa ayyaana waggaa kan nagaasiif haa ta'u. Ameen hunda keenyaaf haa ta'u naa ulfaadha.